وإني نجا لفتي نجا معنى دوامح ما معنى كلمة لفتي نجا وقال الله Video guyyaa takka keessatti miiliyoona laalameedha daawwadhame. لفتي نجا وإني نجا لفتي نجا معنى دوامح ما معنى كلمة لفتي نجا وقال الله جدت النمني نجا وقال الله جدت النمني نجا وحي حمانا ولا قصوا ودورتي سنة ولا قوة هذي نوتي كولت نفيدو كان قفا نولت كان نفيدو واق اللافة نما كلمة آديات إنه قصوا نقطة لقيا والنعم كاي أمني جاي إنه يصنعين لدوني اللي نجف سادي ددوا وي لقيا بين قوبها أن تاجنا أي تاجيه أيا لقيا وضد كين حمان وقد جايات لفتي نجا معنى دوامح ما معنى كلمة لفتي نجا بلا إنه معنى إنه قف كستو دي النبت جليلا قف كستو دي النبت جليلا قلنا الله وما كلمة ده حمان لو قد يكره عدي دوني أترى هذا وحبين نجا مجلين لكن كلمة ده معنى هذا دتك لو قلت ده معنى دوامحي ما معنى لفتي نجا معنى واحد هاي ولا ريال وإله يودونك كيل نبدوي واللهم اجعل هذا البلد آمنا بلا مدخل إله يودونك واحد كيش النبت إله يو كيل تام بلا معنى تاي تدقق قارو مسؤولين نركي Haasawa abbaan gadaa tuulama goobana hoolaadhaa haasawee masjiida keessatti nama miiliyoona waliin daawwatame viidiyoon kun jechuudha. Dhiyaara waa'ee viidiyoo kanas waliin ilaalla. Hedduu takka viidiyoo namatti toludha. Lafti nagaa waaqni nagaa kan jedhu kan abbootiin gadaa dubbatanidha. Kan dhiyeenya kana ajandaa guddaa sooshaal miidiyaa kanarratti keessattuu karaa tiktookiin ta'ee ture jechuudha. Kanarratti sheekni irraa dubbate. Mee viidiyoo kana waliin ilaalla. Akkasuma taatee waa'ee galaana diimaatiin wal qabatee haala gartee nageenya uummanni keenya keessa jiru waan asirratti deemaatiin jiru waan addunyaan jechaatiin jirtu haga tokko gurraan isin buusa. An Abduu Moobaayil Abdiraahi Bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Warra jalqabaa dhuftaa jiraatan Abduun jira. Abduu Moobaayil Abdi subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Mee kara viidiyoo kanatti so'achi hin dabarre dura maaltu jira? Waa'ee galaana diimaatiin wal qabatee akkasuma waa'ee nageenya gartee sodaa uummata keenya kan achi keessa jiruutii fi akkasuma gartee uummata isaanii kan nu keessa jiruun wal qabatee namni keenya salphumatti ilaalaa yookiin bishaan arganne waan jedhu qofaan deema inni kaan ammoo hin danda'amu biyyi sun ufin dandeenye sawwaliin dubbatti ka jedhu namu akkuma faallaa siyaasa isaa akkatuma deeggarsaa fi mormii isaa qofatti hiikateetiin bira dabra garuu fardiidhaan hordofaa jira waan kana jajjabeesseetti hordofaa jirachuudha warri nuufillee akkasuma tahuu qabasin jechuu barbaadetti hedduu daawwatuun barbaadu namni waa'ee kanaatiin wal qabatu jechuudha wanni kun waan guddaadha biyya keenyaaf yoo argames waan guddaadha akkasuma waan isa keessaan dhufullee waan guddaadha kanaafuu hubannu waan kana irratti hordofuu qabdan miidiyaalee garaagaraallee hordofuu qabdan jedheetiin amanaan waan guddaadha wanni kun waan ta'eef jechuudha. Tole waa'ee kanaatiin wal qabatee maaltu jira kan jedhudha. Fakkeenyaaf gamtaan Afrikaadha walgahii isaa kan idilee sabsabaa isaa kan idileetii ala Ugaandatti kataa'aatiin jiru irratti jechuudha. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaadha kan USCA achirratti argamee ture. Ambaasaadar Ameerikaa muudama addaa gaanfa Afrikaa Maayik Hamariin jechuu kiyyaa beekaa. Duuba walgahii idilee kan hin taane kan gamtaan Afrikaa Ugaandatti taa'aa jiru sana irratti wantoonni inni argamee fi dhimma Itoophiyaatii fi dhimma Suudaan jechuudha. Achirratti argamu qofa miti. Karaa Itoophiyaatu kan inni dhufeef kanaafidha. Akka agartee wucci guddaa ministeeriin Ameerikaadhaa ibsatti jechuudha. Tokkoffaa waa'ee muddamammaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti waa'ee walii mallatteessuu gartee Somaalilaandii fi Itoophiyaa walii mallatteessuu galaana diimaatiin wal qabatee muddama Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti mari'achuudhaaf akkasuma gartee waa'ee nageenya Suudaan irratti jechuudha. Akkasuma gartee waa'ee nageenya Oromiyaa keessaatii fi naannoo Amaaraa keessatti. Walumaa galatti gabaabdumatti dhiibbaa goonee karaa nagaatiin akka nageenyi Oromiyaa keessattuu inni nu ilaallatu maali nageenyi akka Oromiyaa keessatti Amaara waliin Oromoo waliin waboo fi mootummaa akkasuma mootummaa fi faannoo gidduutti akka nageenyi bu'u araara marsaa sadaffaa akka godhamu jechuudha dhiibbaa godhuudhaaf jechuun godhan jechuu hiyyaa miti beekaa godhuudhaaf dhiibbaa godhuuf Ameerikaan amma turallee waadaa seenne turte gaafa gartee Maayik Hamar kun fakkeenyaaf gaafa gartee ulaa cufatanii waboo fi mootummaa waliin Taanzaaniyaatti guyyaa 15 oliif mari'ataatiin ture san akkasitti waliin ture beekaa. Dubbiin teera turum fakkeenyaaf ajandaa Ameerikaa yeroo akkasitti taatu kunummaanuu ammoo gammachuu tokko karaa tokkoon hinjifannoo tokko gara qabsoo Oromootiin jechuudha. Akkasuma gartee nageenyi akka nuu bu'uufillee abdii guddaadha. Wanni Ameerikaadhaa alatti ta'u hin jiru waan ta'eef jechuudha. Biyya san keessatti akka nageenyi karaa nagahaatiin wal maratanii siyaasni karaa nagahaatitti deebi'uuf dhiibbaa godhuudhaaf dhufeedha. Fakkeenyaaf walgahii gamtaa Afrikaa irratti kan inni haasa'ilan jechuudha. Al-Shabaab bas keessan hulaa banaa jirtanii Al-Shabaab ammayyuu milishaa isaa heddummeeffataati jira waa'ee walgaarreffannaa Somaaliyaa fi yookiin immoo muddamsuun amma Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mul'ataatiin jiru kuni waan sirriitii miti kana keessan rakkoo biraatti dhalatuudhaaf deema nuti daangaa federaalizimii Somaaliidhaa kan gaafa duraanii 60 meeqa bara 60 meeqa jedhan kan bara 60 wahii san qofaadha kan nuti beenu kan jedhu achirratti illee kaasee dubbateetti jira jechuudha. Waa'ee nageenya gartee Suudaan tun beekii dakkan dakkaataa jirti miidiyaa irraallee hulaa cufatteeti jechuudha. Barama waan Gaazaa keessatti taa'amaatiin jiru miidiyaan adda addaa miidiyaan addunyaa dabalatee miidiyaan hundi isaanii dabarsaa jechuudha.
Namarra haganatu beelawee namarra akkanatu agas ta'e kanatu akkana ta'e mana ganatu diigame hin dhageenyaarra addunyaarra jechuudha. Ka Suudaan mee namnummaan tokko quba qabu jira hin jiru jechuudha. Gaazexeessitoota addunyaa hunda achi keessa ari'anii hunda karaa itti cufatanii hulaa cufatanii akkasitti turaa bool godhaa jiran jechuudha. Innaa akka gartee wal waraansi Suudaan suni karaa nagahaatiin dhumu kanarratti mari'achuudhaaf nuti jaalannee jibbinee wanni Ameerikaan akka keessaa hin qabne hin milkaa'u jedheetiin amanaa jechuudha. Duuba wanni Maayikii Hamar waa'ee Somaalilaandii fi Itoophiyaa waliin mallatteessuu kana wal qabatee waa'ee Somaaliyaa fi rakkoo Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gartee sodaa uumamaatiin jiru kana wal qabatee daangaan federaalizimii Somaaliyaadha gartee kan jechuun Somaalilaandiin qaama Somaaliyaa taate daangaa tokkochisan beeynaadha. Awurooppaalleen kanuma jechuudha kan isin jette akkasuma gartee liigiin Arabaa silayyuu anammoo ka liigii Arabaa kun ammoo hedduu takka waan kana aarsu alla ka liigii Arabaa kana faadha. Biyya isaanii kan akkana dakkan ta'aa jirtu Falastiin akkanatti gartee duugamaatiin jirtu kanarraa afaan qabataa yookiin ammoo balaaleffanne maal guyyaa takka lama dubbataa lola takka gartee addunyaa kanarratti tahamee hin beekne kan Gaazaa keessatti tahame bara loloota gurguddaa addunyaa jedhamee kan amma dura tahame keessatti illee kan namni nagaa daa'imman dubartiin akkan duugamtan jiru beeki. Kasanirraa afaan qabatanii sodaatanii haa ta'u uumama barbaadeefuu callisanii waa'ee Afrikaa keessa as dhufanii dhugaadha Afrikaa keessa illee gartee warra Magriib kanatu jira hundeedhaan Arabaa jechuudha. Warra akka Masrii maal jechuun Araboota Afrikaa kan jechuudha. Miseensa isaaniitiin ni beekna. Sumaaleen miseensa isaaniitiin natti fakkaata. Ta'uyyuu ammoo isaanitti silaa kan lafa Eeshiyaa jedhamtu kam isaan irratti irratti jabduudha jedheetii yaada. Kan akkasitti dubbatan hamilee maaliin dhufanii kenna kan irratti akka kanatti waan kana isanii dhugaa rabbiin gaafii natti tahaa jechuudha. Garuu ammoo bakki gartee Itoophiyaan irra jiraattu warra kanaami. Warra jechuun tapha nu oowwisuu barbaadan beektaa ammas keessatti jechuun as keessatti taphoo ni beektanii biree tapha nu oowwisuu barbaadan jechuudha. Kanaaf biyyoonni Afrikaa kunniin irra hedduun isaanii gartee daayirektii yookiin Ameerikaa fi Raashiyaa osoo hin ta'in biyyoota Arabaa kanarraa kan isaan milkaa'an waan hundayyuu mallaqa qofaa miti waan hundayyuu waan ta'eef na tapha akka isaan nu oowwisuu barbaadan natti fakkaata. Duuba liigiin Arabaatis jechuudha Ameerikaan ammoo gartee daangaan an beekuu kana Somaaliyaa tokkochisan jetteeti haala akkasii jechuudha kanaan addunyaan ittiin deemaatiin jirtu jechuudha. Kanaaf wanni kun ba'aan kun waan nurratti deebi'ee natti fakkaatan jechuun gammachuun bishaan kanaa kan hunda keenyaa ta'e Itoophiyaa yoo ta'an bishaan kanaaf hin gammadin hin jiru garuu wantichi nama silaa dubbisan ilma dubbisa jechuudha osoo abbaa hin dubbisini an kana dhibiyaan amma akka nama tokkootitti yoo achi ilaalu fakkeenyaaf waan Somaalilaandi waliin dubbatame kana Somaaliyaa waliin dubbachuun maaliif nama dhibe moo jechuun yoo bakka gartee waa rakkoon jiru tokko achi dhiibanii tokko akkasumas tokko duchisanii tokko of jaalachiisan malee hin ta'amu moo maali siyaasni biyya keenyaa kun maali inni kana dhibe baran maa isaan walii yoo mari'atan fakkeenyaaf maal ta'a hunda Somaaliyaa san waliinis mari'atanii eega addunyaan beekamtiin kennin biyya of dandeettas taate waan feetillee haa taatu biyya addunyaan beekamtii hin kenninee fi amma fakkeenyaaf bara inumayyuu bakki Somaaliyaan irraa gartee akkasitti lolteetiin dallandeetiin dubbataatiin jirtu bakka beekamtii kennuu jedhu sanidha. Itoophiyaan afaan guutuudhaan beekamtii ni kenninaa fi waan jedhamu irratti dubbachuu baattuyyuu Somaalilaand ammoo beekamtii naa kennuudhaaf Itoophiyaan kan jedhu akkasitti waliigalee kan jedhu haala akkasitti jechuudha kan isii ibsataatiin turte jechuudha. Kanaafuu tokko kana waan isii dallansiise fakkeenyaaf dheengadda achirratti Dr. Abiy Ahmad jechuudha walgahii Afrikaa kanarratti nuti garkaraa nagaa fi seera qabeessa ta'e qofaanii deemsa keenna itti fufnaa kan jedhudha kan achirratti gartee fakkeenyaaf Dr. Abiy dubbatee kuni waan sirriiti jechuudha. Garuu karaa gartee fakkeenyaaf hawaasa keenyas miidhuun biyya keenyallee miidhuun dippiloomaasii biyya keenya akkasitti qilee buusu kan amma gartee addunyaan guutuun bar addunyaa keessaa ruubummaan takkallee yoo siyaaliin dhaabbattee fakkeenyaaf harki 70 sigan illee homaatii miti. Addunyaan guutumatti haala jechuu dandeenyuun ammatti Somaaliyaa waliin jechuun kan dhaabbate gariin inumayyuu balaaleffannaadha fakkeenyaaf Ameerikaa irratti balaaleffannaan agarre karaa nagahaatiin wal dubbadhaa wanti kun sirrii miti kan jedhudha akkasuma gartee nuti daangaa kan Somaaliyaa beeynaa kan jedhudha Ameerikaanis waan isiin dubbatte jechuudha. Amala Ameerikaan beeynu garuu duubaan maal akka ta'e fedhiin isii ammoo warra akka liigii Arabaa fa'achuudha balaaleffannaadha hatta gamtaan Afrikaatillee jechuudha sirrii miti. Birmadummaan Somaaliyaa cabuu hin qabu kan jedhudha jechuun isaan dubbatan birmadummaan Somaaliyaa gartee fakkeenyaaf kan federaalizimii cabuu hin qabu kan jedhudha. Kanaadha wanti deemamaatiin jiru karaa walgahii idileen taane kan gartee gamtaan Afrikaa taa'aa jiru irratti kan ka'amaatiin turee fi akkasuma ejjennoo Itoophiyaallee kana ture jechuudha. Tole hayyee waa'ee viidiyoo kanaati. Viidiyoo kanarratti abbootiin gadaa keessattuu abbaa gadaa Tuulamaa jechuudha goobana hoolaati gaafa gartee fakkeenyaaf walgahii Somaalee irratti jechuudha. Lafti nagaa waqti nagaa jiru akkaataa gartee eebba itti abbootiin gadaa eebbisan sanitti kan isaan eebbisanidha. Jechuun warri fakkeenyaaf waan afaan hin beekne tokko nuti kan walitti nu fidu kana qofa jirani. Wanni kun ajandaa guddaa ta'e karaa TikTokiin akkuma isinuu beektan jechuudha. Nama miiliyoona hedduun irratti hojjetamaatiin ture. Waan kana tokko tokko akka gartee sila tafaa'ula maali abaarsamu eebba kan jedhu jira karaa warraatiin akkasuma gartee akkas jedhaniiti nu gowwoomsanii kan jedhu jira. Jechuun maal nu gowwoomsaa wayiiti maal kan jedhus jira.
أنا ما يروح الدكان وأفاني بينه إنه الدفع ميديا إساني إنه الدفع مالته جرا مالته بودا ما كجرو أكسما سايبون كي توك توك مو كان أفهم بيكانيسي bakka gartee natti jabduu taatetti maaliin jedhu deeffadha tokko tokko immoo illee gurratti illee dhagaa jechuudha. Innaa duuba waan kanarratti masgiida keessatti sadarkaa kudhaatitti kennudha. An viidiyoo kana irraa hin gammade. Maaliif seetan viidiyoon kun galaksame guyyaa takka keessatti peejii nama dhuunfaa tokko irratti jechuudha. Nama 700 oliitu daawwate jechuudha. Duuba sheekni akkaataan inni itti dubbataatiin jiru waa'ee lafti nagahaa waqti nagahaa waaqaa fi lafti jidduun nagaa ka jedhu kanarratti wanni isaan jedhanii hiikee jechuudha akkuma sirrii kanaatitti jechuudha. Kan walitti nu fidu nagaa kana qofa ka jiru akkaatuma isatti masgiida keessatti hiikeef ummanillee qalbii bareedaadhaan dhageeffataatiin jiran kun akkuma agartan kanatti jechuudha. Inna viidiyoo kanarraa maaltu na gammachiiseetan sheekotiin isaanii warri gartee fakkeenyaa fi hawaasni hordofu sadarkaa masgiida keessaatti waan akkana kana dabarsu fakkeenyaaf amma kenna jedhti kun waan sirriiti viidiyoon kun waan bareedduudha ergaa bareedduudha dabarsanii afaan isaaniitiin akkasuma gartee wanti kun ogaasota isaanii akkasatti ogaas jedhanii fakkeenyaaf abbaa gadaatiin jechuudha. Ogaasonni isaanii waan sirriitti dabarsanii waan isaan jedhan kana duuba isaanii ammoo haqiiqaa isaan keessa jiru hin beeknu ka jedhu masgiida keessatti himeef jechuudha. Bara sadarkaatti uummata keenya gartee masgiida yuun waliin hin salaatan jedhee masgiida keessa ofirraa ari'an takka irra gahee masgiida keessatti uummanni fudhatama qabu sadarkaa sheekaatitti waan akkana kanarratti hojjetuun hawaasa keessaa waan bareeda akkuma nuti gartee hawaasni akka walitti hin buuneef hawaasaaf waan bareeda warri ammatti mootummaa fi nullee haga tokko akkuma tokkotti nu ilaalan maqaa Oromoo jedhuun jechuudha. Fakkeenyaaf warri gosaan bula waan ta'eef abiyyi Oromoo keessaa bahee Oromoonis ilaalchuma san qabdi yookiin ammoo kaayooma Oromooti wanni kun jedhanii waan akkasitti deemaniif jechuudha. Duuba ka abbootii gadaatii miti namni tokkochi dhuunfaadha wanni an haasa'u wanni ebalu haasa'u kan namoonni garaagaraa haasawaniyyuu akka ajaa'ibaatitti uummata keessa faca'aa jechuudha. Garuu kan abbootii gadaa kan akkasii haasa'ame san kan namu taphaafillee qoosaafillee haa ta'u karaatti tokkoon akkasii du'eetu godhaatiin jiru san inni ammoo as fidee masgiida keessatti hawaasaaf ergaa kana dabarsuun hiika kana kennuufiin wanni kun waan bareedaadha ergaa bareedduudha jedhee akkasitti dabarsuun hedduutu kana gammachiise. Duuba komantiilee isaaniillee kan tiransleet godhee kan gartee akkasitti keessa dubbisaatiin ture jechuudha. Warra keessaas akka gartee fakkeenyaa fi hawaasni wal hin miineefis akka gartee rakkinni hin uumamneefis akka namni karaa dogongoraatiin wal hin hubanneefis akkasitti ergaa babbareedduu akkana kana kan dabarsaatiin jira jechuudha. Hedduu na gammachiise dhugaa dubbachuuf viidiyoon kun peejii kanarratti fakkeenyaa fi waa'ee waldiigumsaa waa hedduu peejii kanarratti turan kan inni arge kan dabarsaatiin ture jechuudha. Peejii guddaadha gara miileenatti dhiyaatuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan peejii kana maxxanse gara adda addaatiin maxxanfame keessa tokkochaan argeessin jechuu barbaadeeti. Innaa kanaafuu jechi anaa fi ati dubbannu hagana takka kiiloo kaasaa guyyaa takka gaafa inni dhiibbaa uume tokko gadi baheeti masgiida keessatti mana amantii keessatti gartee bakka namni guddaan namni sheekootii namni dhugaadhaa jirutti illee hiikamee hawaasa ittiin tasgabbeessuudhaaf hawaasa illee ittiin kakaasuudhaaf gargaaruu danda'a jechuudha. Garuu viidiyoon kun eessatti taa'ame masgiida kamitti taa'e sheeka kamtu godhe waan jedhu anis irraa beekuu hin dandeenye jechuudha. Garuu wanni tokko wanni afaan kennaa bahu akka aarsaa guddaa qabachuu danda'u akkasuma gartee akka ragaa guddaallee ta'uu danda'u wanni viidiyoodhaan facaa'u akka humna guddaa qabu foloo guddifadha jettee keessattuu waan hawaasaa fi hawaasa gidduutti waan hawaasa wallochiisuu danda'u waan hawaasa gartee miidhuu danda'u fi hawaasa fayyaduu danda'u irratti of eeggannoodhaan yoo tarkaanfanne faayidaa akkanaa qabaa isin jechuu barbaadeeti. Abdurrabbii Moobaala Biraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.